Kakuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haadha qabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu bulchiinsa gandaa jiru ifaa isin daawwachiifnaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jedhu anis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerram. Hoggansi jijjiiramaa karaa bulchiinsa ganda jiru ifaa gadi bu'etti hawaasni keenya bal'aanis simannaa owwaa taasisanii fi bulchiinsa gandaa kana simatanii kan jiranidha. Eega simannaa taasisanii fi booda waajjira ijaaruudhaaf jecha marii gahaa hayyoonni biyyaa waliin taasisanii bulchiinsi ganda jiru ifaa waajjira ijaarrachuudhaaf marii isaanii xumuratanii kan jiranidha. Akkuma marii xumurataniin booda hojii eegaluudhaan bulchiinsi ganda jiru ifaa iddoo waajjira itti ijaaranitti gaaxii kan eegalanidha. Egaa hawaasni jiru ifaa kun mukkeen manaan ijaaran irraa fagoo waan ta'eef jecha Baargamoo bitachuudhaaf gara kiiloomeetirii 30 ol laffa'uudhaan magaalaa Baroodaatti muka fidatanii waajjira kana ijaarratanii kan jiranidha. Haaluma ammaan tana viidiyoo isaa daawwachaa jirtan kanaan tartiiba galfatanii bulchiinsi ganda jiru ifaa malaa fi mariidhaan waajjira kana ijaarratanii jijjiirama biyya teenyaa fuulduratti saffisiisuudhaaf kutannoon kan hojjechaa jiranidha. Egaa hirmaannaa hawaasaatiin daandii karaa waajjira kana ijaarratan ittiin dhaqanis tolfatanii kan jiranidha. Egaa hoggansi jijjiiramaa gandatti gadi bu'ees yeroo san waajjirri waan hin jirreef jecha sharaa keessa taa'anii waajjira kana ijaarrachuudhaaf dirqamanii. Hawaasni keenyas ijoolleen teenya warreen baratan sharaa kana keessa taa'uudhaan hin malleeti waajjira irratti ijaarra jechuudhaan dhiiraa fi dubartiidhaan hamileen ka'anii waajjira kana kan ijaarratanidha. Waajjira kanaas akkuma tartiiba isaatiin zingoo irratti baasanii viidiyoo isaa akkuma argaa jirtan kanatti qabataman hawaasni keenya gammachuudhaan bulchiinsa mootummaan gara gandaa gadi buuseef kana simannaa godhanii fi waajjira kan irratti ijaaraa jiranidha. Hoggantoonni jijjiiramaa kunis ijoollee barnootaan aktiivii taate waan ta'eef jecha namoonni dandeettii addaa qaban biyya isaanii garuma fedheenuun ni jijjiira waan ta'eef jecha kalaqa addaa kalaquudhaan ifaa meeshaalee teeknooloojii kanneen akka moobaayilii meeshaa ifaa irraa guuttatan hojjetanii achumatti hawaasa keenyaaf tajaajila si'ataa jalqabaa kennuu kan eegalanidha. Meeshaan ifaa irraa tolchan kunis kompiitaraa fi waa hunda sochoose akkuma nama magaalaa irra jiruutti bulchiinsi ganda jiru ifaadhaaf osoo hin yaaddoyne hawaasa isaa akkuma fedhinnaa isaatti ifaadhaan kan tajaajilanidha. Hirmaannaan dubartoota keenyaatis gammachuu hoggansa jijjiiramaa kanaaf halkanii fi guyyaa sophaataa fi waa hundaan bira dhaabbachuudhaan hirmaannaan dubartoota keenyaa yeroo ilaalan kan gammachuudhaan garaa nama godhudha. Egaa akkuma hoggansi jijjiiramaa kun gara gandaa gadi bu'etti koreen hoggansa aanaatis daawwannaa hojiidhaa bulchiinsa ganda jiru ifaa kana biratti akkuma argaa jirtanitti kan gaggeessanidha. Hawaasni keenya bal'aanis ijaarsa waajjira kanaa irratti hamilee guutuudhaan simintoo hunda buufatanii bifa gammachuudhaatiin waajjira bifa ajaa'ibaatiin ijaarratanii kan jiranidha. Dhagaa bu'uura ijaarsa waajjirichaa kanas haaluma daawwachaa jirtan kanaan kan iddoo sanitti buufatanidha. Egaa hashawwaadhaa fi simintoo kanas walitti laaquudhaan waajjira kana miidhagfachuudhaaf jecha akkanatti kan miidhagsanii maraggi isaa itti fufanidha. Egaa waajjirri bulchiinsa ganda jiru ifaa haala ammaan tana daawwachaa jirtan kanaan ijaarsi isaa xumuramee qalamni isaa nuuraan akka daawwitiitti kan irraa Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo
daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu bulchiinsa ganda jiru ifaatii wajjiniin ijaarsa waajjira bulchiinsa ganda jiru ifaa kan daawwanne taati. Dura bu'aan bulchiinsa ganda jiru ifaa kabajamoo obbo Muhammad Diine waajjira isaanii kan nu daawwachiisan taati. Isinis nu waliin daawwadhaa isin jennaan. Kanaan hirmaannaa uummataatiin mee akkamitti argamsiisanii? Akkuma beekamu gandi jiru ifaa haala duraan ture irraa kaasee hirmaannaa kana eegaa haaromsaan keessa gabbune wantoota hedduu itti dhagahame hamilee isaan qaban irraa dhaabbannee nutis manneen mana kana hulaa hojjeta addaraasha kana haa qabu kun addaraasha jechuudha. Addaraasha iddoo mariitis yeroo waltajjiitis itti gaggeeffamu addaraasha kuni inni kun ammoo kan bulchiinsa nageenyaati. Bulchiinsa nageenyaaf milishaa fi nageenyaati. Isuma kan akkanatti hulaa hojjeta kan nuti dabaafna inni kun ammoo kan bu'uuraaleeti. Kan hawaasummaati. Hawaasummaa jechuun asuma dhufee furata. Aanaa deemuun hin jiru. Kunis asumatti dhimma hawaasummaa asumatti ba'a jechuudha. Ulaan kun kan itti aanaati. Itti aanaa bulchaa waajjira ganda jiruu ifaati. Kuni ulaan tun kan paartiiti. Hoogganaa paartiiti. Inni gamasii kan bulchaati. Kan bulchaati jechuun inni kun. Inni itti aanu kan dinagdeeti. Keessattuu wanni nama gammachiisu dargaggoon ofii isaaniiti muka mana kanaan ijaaramu ofii isaaniiti ciree baadhatee fidii asitti muka kana jalaan ijaaramu. Dargaggoon ofii isaati osoo nam tokkoon hojiin hamilee as keessa jirtuun kahoomsa isaan keessatti dhufeet ofii isaaniiti dhufanii asitti muka kan isaantu fidee jechuudha. Kan jalaan ijaaran kana. Jaartan lafa kana namatti isinii kanne moo ni bitaa moo mee kanarratti as hin binne lafa. Eegaa riiformiin kun gad dhufee asirra gabbuun iddoo dhufne nuti waajjirris hin jiru. Akkuma dhufneen muka jalatti uummannis biyya nu simate muka jala sharaa dhaabbanneet isaan wajjin nu bira galanii sanirraa kan ka'u Jamaal Dullee Diredoo jira abbaan lafa tanaa jechuudha. Asii ilma isaa yeroo gaafannu ilmi isaa baay'ee qaba lafa tana. Ani murteessuu danda'u isa gaafadhaa jechaa ture. Hoggaa dawwalanii gaafatan akkamiin mootummaan nu bira gad dhufee ganda kan nu gad dhufee lafa nuti naa'u gaafatanii haja'u achirraa uummantan isaan mana naqaatii lafa gaatti itti ammoo achirraa kan kaane lafa gaatti eegallee innis akkasuma bulee ganama bariisaa asin nu dhufee gaafatanii hanga manni kun ijaaramee akkana ta'utti hanga akkana ta'u kanatti asiin biraa sassooni mana kan nuti galaa ture. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo daawwannaan ijaarsa waajjira bulchiinsa ganda jiru ifaam kabajamoo obbo Muhammad Diine kan nu daawwachiise kan hanga ammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi je qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.
Thank you.